Kottu mucayyoon koofiyyaa uffattu kun Waaqayyoon nan beekuu jetti. Waaqayyoon na dhiiseera jetti. Waaqayyoon na irraanfateera jetti. Ol kaafadhu harka kee. Halkan abjuu isheetiin bineensa si lolu jira obboleetti. Dhugaadha. Bineensa si lolu. Yeroo tokko nama fakkaateetti dhufa. Yeroo tokko bineensa fakkaateetti dhufa. Kanarraan kan kee guyyaa immoo nan du'aa jecha deemta. Dhugaadha miti. Akkeera Waaqayyo hinduutu du'a jalaa sin baaseedha. Ameen. Amma abidda sirra dhufa. Tokko lama sadii daa'i. Daa'i lamaan. Maqaa Yesuusiin. Sagalee guddaan iyyisiisi. Sagalee guddaan. Isaanuma. Bilisa. Eessaa dhufteeti boleetti? Mattuudha. Mattuudhaan. Mattuudha dhufte? Maal taatee maaliif boonsa? Du'a naa wayyaa jettee mani? Hinduu ture Waaqayyo. Balbala sitti banaa dhaqi. Dhaqi. Gaa'ila qabda? Heerumtee jirta? Waaqayyo keere waan gaa'ila kee diiguu barbaadu jira. Gaa'illi kee diiggatu jedhe. Ameen. Hafuura abbaa manaa kee ajjeesuu barbaadu argaan. Maal hojjetani? Kan nama jala hojjeta suuqee. Waaqayyo keere seexanni isa dha'ee ajjeesuu barbaada. Waaqayyo gidduu galeeraaf jedha. Ameen. Ol kaasee erga kee ati nagaan qabdu dhiphattuu dhamboossaa. Humna dhiiga Yesuusiin yeroo kana kaasee sirra waraaneera. Tokko lama sadii. Dabra. Yaa jessa qajiisa mataa ishee footoo ishee gadhiisi. Dabboossaa boossaa. Dabboossaa. Boossaa deemi. Boossaa deemi. Beellama du'aa qabee fiira. Nan ajjeesaidha. Nan nyaadhadha. Inni lammaffaan mana ishee diigaidha. Inni sadaffaan daa'ima ishee immoo nan nyaadha. Qaxiin kutaidha. Daa'ima ishee marrumaa irratti darbatame hafuura budaa. Hafuura nyaattu tura jira. Inni yaama hafuurri kun. Marrumaa ishee gadhiisi. Daa'ima ishee gadhiisi. Sagalee guddaatiin yeroo sadii. Iyyimaa keessa. Tokko. Sagalee guddaan. Lama. Sanuma. Dai. Daa'ima qabdaa? Qaba. Waggaa meeqa? Waggaa 8 fi Kottu. Kottu. Daa'ima lama qabdaa? Kottu daa'imni. Maal erga beektaa? Daa'ima kee kana hafuura budaa. Kanaan dura nyaataa wajjin qorichi laatameeraaf. Marrumaan isaa kanarra taa'ee qabee jira. Yeroo yerootti waan ciniinu jira. Yeroo yerootti waan ciniinu jira. Milikkita akkasii irratti argitee beektaa? Garaa isaa rukkuba. Garaa keessa midhaan. Garaa keessa rukkuba. Har'aa kaasee fayyina kenneera naan jedha Waaqayyo. Daa'ima kanas dibeera. Humna dhiiga Yesuusiin galata kennaa gooftichaaf. Dhaaqi balballi si banameera. Seexanatu nyaachuuf jedha boolla qotamee fi jira. Waaqayyo garuu boolla afaan baneesee nyaachuuf jedhu jala nan baaseedha. Harka kee ol kaasi. ከፍ አድርጊ እጅሽን። ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? ጴንጤ ነበርኩኝ። ነበርሽ? አሁንስ? አሁንም ባለትዳር ሆኜ ግዴታ ሆኜ ነው ዝም ብዬ ነው መስቀል ያደረኩት ውስጤ። ባለትዳር ነሽ? ባልሽ እሺ አይልም? አይልኝም። ጌታን አይቀበልም? ቸርች ሂጂ አይልሽም? ተደብቀሽ ነው የምትመጪ? ተደብቄ ነው የመጣሁት። ሁልጊዜ ታለቅሳለች። ጌታ ሆይ አንተ ታቀኛለህ ትላለች። ጸጉሯ ተቆርጧል። ፎቶዋ ላይ ተደግሞበታል። እብድ እንደምትሆን ከፍ አድርጊሽና አይንሽን ጨፍኝ። አሁን ኃይለኛ እሳት ይነካሻል። ረበስ በጌታ በኢየሱስም አንተ ኢባብ ዘንዶ ህይወቷን፣ ጤንነቷን፣ ሰላሟን ለቀጥ ውጣ ውጣ ውጣ። አላድነች ባለቤትሽ ጴንጤ የሚባል ነገር አይወድም። እውነት ነው። አይፈልግም። አንቺም ተደብቀሽ ነው የምትመጪው። ግን እንዲህ ይለኛል ጌታ፣ በቅርብ ጊዜ ቀይሯለሁ። አሜን። ኢየሱስ አሜን። አሜን። ተቀበያለሁ። በቅርብ ጊዜ እለውጠዋለሁ። አሜን። ይመጣልና ይንበረከካል። አሜን። የኔ ቤት አገልጋይ ይሆናል። አሜን። 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 እስቲ ወደ እግዚአብሔር ቤት በል። እስቲ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመለሳል በይ። ይመለሳል። ምን ይሆናል?
ይመለሳል። ምን ይሆናል? ይመለሳል። ምን ይሆናል? ይመለሳል። ልክ እንደ ስሙ ምን ይሆናል? አሜን። ማን ነው ስሙ? መለሰ። እንደ ስሙ መለሰ ይመለሳል። አሜን። እስቲ ከፍ አድርጉ እጃችሁ። ይመለሳል በሉ እስቲ። ይመለሳል። ይመለሳል። ካለበት ቦታ እግዚአብሔር ቆርቆሮ ወደ ቤቱ ያመጣል። አሜን። ህይወቱን ነገሩን ሁሉ ይቀይራል። አሜን። አንቺ ደግሞ እግዚአብሔር ህይወትሽን ሰፋ ያደርጋል። አሜን። ህይወትሽ ሁሉ ይለወጣል። አሜን። ተቀብያለሁ። ትሰራለሽ ባዶ፣ ትለፋለሽ ባዶ፣ አትቀመጪም ባዶ፣ ባዶ ባዶ ባዶ። የባዶነት ህይወት ይብቃሽ። አሜን። አሜን። ተቀብያለሁ። አሜን። ለጌታ ክብር አምጧ። አንቺ ዕቃ በሪሞት ወደ ላይ ወደ ታች ታመጫለሽ። አንተስ ና። እሷ ዕቃ በሪሞት ወደ ላይ ወደ ታች። አንተስ? እኔ ደግሞ የሰው ሊፍት ገጠማን ሊፍት ገጠማለና ታረጋለህ። በደንብ አሜን በሏ። አባቴ በሕይወት አለ አለ በሕይወት አለ አለ። ጌታ መልካም ነው። ኢትቻ ታውቃለህ? አያቴ ነው። ኢትቻ ምንክ ነው? እሱ ተመስገን ነው። አያቴ ኢትቻ ነው። ረካፓሲያ ተመስገን ኢትቻ አይሞትም። አሜን። አይሞትም። እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ከብዙ ሞት እሱን አምልጧል። እውነት ነው። አጠገቡ ሺህ ሰው ተረፍርፎ የሆነ እንጨት ቁጥቋጦ ስር ተኝቶ ነው ያሳለፈው። አንድ ከተማ ሙሉ አልቆ ማለት ነው። ሃሌሉያ። አሁን ተመስገን ኢትቻ አይሞትም። እግዚአብሔር ለሱ ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ለመለስም ጣልቃ ገብቷል። አሜን። አሜን በያ። አሜን። ለውድነሽም ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ማን ነው ስምሽ? ውዴ። አስገቢ ሲጡ ሙራሜራ ያንተ ነገር ተፈጽሟል። ውዴ ላንቺ የሚፈጸም ነገር አለ። አሜን። ወደ እጅሽ የሚገባ ነገር አለ። አሜን። ተሰርቶ አልቆ ወደ እጅሽ የሚገባ በረከት አለ። አሜን። ፕራቶና ሲካማሪያ አሜን። እስቲ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ። አሜን። አሜን። ውዴ ተፈጽመልሽ። አሜን። ነስቲ ኢን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልዩ ሰው ትሆኛለሽ። ተመለሺ። ለምስክርነቱ የምትመጪ ባለቤትሽን ይዘሽ። ማን ነው ስሚ? አሰበ። አቤት። አሰበ የሚገርም ስም ነው። ጠላት ከውጭ ሀገር ለቅሶ እንድትሰማ እያደረገ ነው። እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባለሁ አለ። አሜን። አንድ ሰው ጠላት በኩላሊት በሽታ ኩላሊቷን ፌል ያደርጋት ባለቤቴ ነች። ቤሩት። የት ሀገር ነው ያለች? ቤሩት። እጃችሁ ወደ እሱ ዘርጉና ባለቤቴ አትሞትም በሏ። አሜን። አትሞት አትመናከ እንዱቱ ሄዳኒካ አሜን። እንዱቱ ቤሩት እንደምቴ ይኸውልህ ኩላሊቷና ማይጸኗ ላይ ችግር አለ። አዎ ከዚህ በፊትም ሰምተህ ያላንተን ባለፈው ደውላልኝ ከትናንት ወዲያ ይጨናነቃል ብላ ስለምትፈራ መቆም እያቃተኝ ነው። ስራ ማይጸኗ ላይ ምን አለ ያሉ። አሁን ከሷ ጋር አብሬ መኖር ከጀመርን 6 ዓመታችን ነው። 6 መውለድ አልቻለችም። እግዚአብሔር ለዚህ ቤተሰብ 4 ልጆች ይሰጣሉ ይለኛል። አሜን። በደንብ ጮክ ብላችሁ አሜን በሏ። አሜን። ዳካማና ሱካማ 4 ልጆች፣ 2 ወንድ 2 ሴት። አሜን። ከተጋባችሁ ስንት ዓመታችሁ? 6 ዓመት። ልጅ መውለድ አልቻላችሁም። አባቴ ካፌ ጋር እንደምትሰራ 100% አምናለሁ። አሜን። እሷ አትሞትም። አሜን። አትሞት። ኩላሊቷ ፌል አይሆንም። አሜን። አይሆንም። አምናለሁ። ከዚህ በኋላ አይጨነግፍም። አሜን። አይጨነግፍም። ትለመለማለች። አሜን። ትለመለማለች። አሜን። ልክ እንደ ስሟ። ማን ነው ስሟ? ለምለም ነው። ከፈር ግጂ ነው። አሁን ኃይለኛ እሳት ባንተ ላይ ይመጣል። አይንን ጨፍኑ። ሄይ ሳትገባ ሄዳ ራላባናማ ኢላ ዲግራ ለባሃዲ ቀንደበራ ሐላቦት
ሪዳል ፋነማ ኢለዲያስ ያ ሪቫል ፋነማ ሀዱ ገራና ማቲያ ሪለማነማ ኢለዲያስ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ 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 ተፈጸመ። እነኒ ተጠጋ ወደዚህ እነኒ ይሄ ነው በቃ። ቡሌሶ ባየሶሬሰ ታታቲ በጣም ሀብታም ነው የምትሆነው። ከዛሬ ቀን ጀምሮ የምትሰራ እጅ ተባርኳል። አሜን። ለጌታ ክብር አምጡ። አሜን። Maqaan koo Loomitee Goobanoon jedhama. Lafin jiraadhu laga daadhiidha. Waaqayyo waan baay'ee naa godhe maqaan isaa eebbifamu. Garaa koo kana na dhukkuba. Bakka maaxanuma koo kana garaa koo kana na dhukkuba. Zeroo leetti ji'a jaani see sadiin intera saawundina kaasanii dhukkubii koon argamu ture. Isaasa kaasee gaafa sana akka carraa mucaan garaatti na haftee jirti turte. Mucaa ji'a sadiitu garaatti na baatee jechuudha. Isarraan saka'uu baay'ee keessi koo kun nagaa na dhabuutti kenna dhukkuba hamman jedhamne na dhukkuba lafanii madduun beeku gaafa mana hakimii dhaqu dhukkubii koon argamu anaan baay'ee na dhukkuba bakka ammas mana hakimii as yeroon dhufu intera saawundina kaasanii dhukkuba koo wallaalanii jechuudha ammas shakkanii dhuunfaatti na ergan zabbannaa biratti na ergan achittis dudda koo hundumaa naannessee raajina kaasee waan tokko na keessaa dhabe waan tokko hin qabdu naan jedhe bakka cogarra masii dhukkubaa isumatti fayyaana na keessi jeeqaa bakka jedhanii qoricha cogarraa bichaa naa kennanii fudheen galee yaa Waaqayyo ati guyyaa qabdaa inni ogeessa fayyaaf dadhabame siif hin danda'ama ati garuu guyyaa qabdan jedha Waaqayyoon cherchi nan naqa na waaqeffadha Waaqayyoof nan hojjedha nan tajaajila garuu Waaqayyo guyyaa qaba maqaan isaa eebbifamu iddoon fayyina koo lafa kana ture jechuudha innaa gaafa maskaraam gara jalqabaa nan dhufe cherchi kana gaafa siti naaf kadhatamu ati boo'icha mandiin naqu jedhimee naan jedhan na boo'icha mandiin naqu jedhe an ofii koofin ol bee garuu Waaqayyo afurri Waaqayyo gola mana kooti arga gola haadha kooti arga jechuudha lafa kanatti haati koon duutu jedhimee jedhan haati koon duutu haati keessa jirti mandii beettaadhaan ani mandiidhaan jedheen haati kee mandiidha boo'icha haati keen duutu mandii boo'icha nattoodhaan ameeniin jedheeni isaa booda naa kadhatanii gaafa naa kadhatanii afurri kaanserii fakkaatee maatsana kee bakka si ajjeesuudhaaf umurii ijoollummaa kee nyaatee fixee yeroo malee karaatti si hambisuuf jedhodhanii zayita natti naqanii naa kadhatanii isaa booda yeroo sanaan muddama guddaa keessan jira muddama dubartiin qabdu dubartiitu beeka dhiirris beekuu danda'a anamma ijoollee lama deera miixadheen deegaruu dhukkubni koo sun miixuurra nadda miixuu caala natti ulfaata jechuudha yeroon akkasiniin jedhu mana fincaanii gaafa naqu fincaanii fincaa'uudhaaf hin naqa fincaanii nan buna guba ture baay'ee na guba na nyaata na guba gadi hin taa'u bakka mimmaan koo dhangalaaseen lafa sanaa kaa deebi'ee ol deebi'aa jechuudha. Na maal Waaqayyo kun maal Waaqayyoon jedha gaafa ni rafu yeroo hundumaa gaafa dhukkuba kana dhukkubsadhu warra du'an gidduun bula warra du'anii as lafarra hin jirre jiniin aasaa bula halkan jechuudha. Maal Waaqayyo maal yaa Waaqayyo umurii malee nan ajjeesin dhala koorraa yeroo malee karaatti nan hambisin hin jedhani Waaqayyoodhaan garuu Waaqayyo guyyaa fageeka qabas zim jedhee Waaqayyo guyyaa isaatti lafa kana gaafa nufu naa kadhatanii beenamma mana fincaaniitti agarsiisi ittiin jedhanii mana fincaanii gaafa deemu akkuma dubartiitti gadi taa'ee fincaa'een deebi'ee dhufe maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Galata kennaa gooftaadhaa fi galanni Waaqayyo fatoo dhibeen ati dhukkubsattu kuni dhibee gadameessaati. Dhibee gadameessaati. Gatteessi fincaa'uu hin dandeessu. Baay'ee si gubaa jechuudha. Mana yaala kan mootummaarraa gara dhuunfaatti illee si barreessanii achi hidhattee ilaalamtee dhukkubni kee godhu hin argamu jecha jirta. Hin argamu. Gameeqaaf akkas taate? Kan natti hammaate bara 2014 asitti. Duraan garuu zim jedhee ikulaaliitiidha jedhu coggaarraa maal nu jedhu mana kimiin nan deema keessuma kooti gara makooti yeroo sanas jechuudha yoo xinnaati waggaa 5 erguma na Addis Ababa dhufee na jammaree jechuudha. Isaa booda kan natti hammaate bara 2015 kaaseeti kan baay'ee natti hammaate bara 2015 yeroo
garaatti naaf hin arrabe amma kana gidduutti gadteessee fincaa'uudhaaf baay'ee rakkataa. Fincaa'aan hedduus guba. Kunoo jirti obboleettiin koo. Gaafa sii kadhatamu sanaa kaasee maal argite bee? Gaafa naa kadhatamu sana qaxeexuma gaafa bee mana fincaanii dhaqu akkuma namaa nan gubu gadi taa'ee fincaa'ee dhufee asitti. Waaw galata kennaa gooftaadhaaf. Harka keessan gara fuulduraatti qaba. Dhibee maqaa qabuuf maqaan qabneen namoonni rakkatan kaanserii, HIV, dhibee gadameessaa, kintaarotii, asmii dhibee kamiin haa ta'u yeroo kanaa kaasee fayyinni isinii ta'eera. Ameen. Fayyaa. Ameen. Fayyaa. Ameen. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Yeroo sii kadhatamu guyyaa gaafa sanaa kaasee dhibeen kun istiila marraatti erga sii kadhatame hammam? Amma koo ji'a 5 gara dhumaa keessa ji'a 5 amma kana sii kadhatame ofirratti nagarra dhibee kana. Haawwadhee dhugaa waaqayyoo isa jiraataati of jechuun miti waaqayyoo misikirii kooti guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko nan gubu akkuma namaan funcaa'ee kaa wanti tokko natti hin dhagaamne erga gaafasiillee mana hakiimiin deemne galata kennaa gooftaa. Mee dhumarratti hojii waaqayyoo lafa kanarratti hojjetuuf namoota miidiyaadhaan kallattii hundumaa ta'anii nu daawwachaa dhaggeeffachaa jiraniif lafa kana dhufanii akka isaan fayyaniif ergaa maalii qabda? Ani waaqayyoo lafa kana akka jiru nan beeka. Garbicha waaqayyoo kana wajjinis waaqayyoo akka hojii hojjetu ofii koo irratti nan arge. Isa namni jedhu utuu hin taane ani ofii koo irratti nan arge. Rakkina akka kootii kan qabdan, dhukkuba kan qabdan, yaaddoo kan qabdan, gaaffii kan qabdan, safaratti jiraattu keessatti lola kan qabdu. Miidhama kan qabdu, cunqursaa kan qabdu, iddoo hojii keetiitti miidhama kan qabdu, ciqileen warmaa sirra kaa'ame kan sirraa ka'uu dide, Iyesuus Kiristoosin ilaale gara lafa kanaa kottu karaa nama waaqayyoo hojii isaa hin hojjetan jedha saba waaqayyoo.